Elo akkam jirtu naguma? Nagaa galata Waaqa akkam fayyuma. Daandii Elemoon jedhama har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Mee gaafatama keessaniif maqaa keessan dhaggeeffattoota keenyaaf kaasaatii wal bara. Ayyee galatoomi. An Jaalsabaa'if Galgoo jedhama. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaati. Ayyee Jaalsabaa'if Galgoo hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha. Mee zoonii kibba bahaa keessatti wanti deemaa jiru sochiin waraana bilisummaa Oromoo maal keessa darbee maalirra jira dhaggeeffattoota keenyaaf irraa nuu kaasa. Baay'ee bareeda. Haalli waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaatti keessa jiru haala akkaan boonsaa fi bareedaadha. Gabaabsinee yoo ibsine haalli waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa kana keessatti ture haala ulfaataa fi kan jaraa keessa ture. Har'a immoo sadarkaa kanarra dabree sadarkaa itti zoonii kibba bahaa bakka jedhamu bakka itti manni isaa jiru manni kenna bosona bakka bosonni jiru hunda yeroo inni itti gahee bakka sana gahee maqaan otoo hin taane dhufaateetti agarsiisu jiru bira jira. Kaleessa ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa kana keessatti iddoon itti himan yoo baay'ate bakka tokko naannoo Heeban bosona jedhamu tokkotu jira. Bosona naannoo Heebanii kana irratti himamaa ture waraanni kuni. Bakka kanatti ammoo haalli silaa bahee tarkaanfii fudhachuu akkasumas ammoo inni uummata isaa barsiisuulleen baay'ee banaaf hin turre haala walxaxaa keessa ture. Haalli walxaxaan inni keessa ture sana ammoo harda cabee haala sana cufa irra tarkaanfatee haala sana cufa irra aanee Heeban irraa yoo xiqqaate bakka bosonni kutaa kibba baha Oromiyaa hunda keessa jiru keessatti humna isaa jabeeffatee yeroo inni dhukaasee itti sagalee isaa dhageessisu jiruu fi akka ammoo kibba bahaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gadi dhaabbatee jabaatee agarsiisu jiru keessa jira gabaabina yoo walii ibsine. Ayyee mee waan milkoomina argame gama tarkaanfiitii fi akkasumas gama hawaasa dammaqsuun siyaasa barsiisanii qabsoo kana cina hiriirsisuu keessatti wanti argamee jira jettan wanti ifu yoo jiraate nuu kaasa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa keessa jiru uummata isaa cina hiriirsuu keessatti qoodni isaa olaanaa jechuudha. Qooda olaanaa taphatee jira. Qooda olaanaa injifannoo boonsaa galmeessee jira jechuudha. Uummanni kun kaleessa yoo xiqqaate waraana kana godinaalee biraa keessatti fageenyatti kuunno jedhee himaa ture jechuudha. Har'a ammoo waraanni kuunno jedhee himaa turre sun kunooti jedhee yeroo wal dammassee inni itti kutaalee kana keessatti bakkoota musitti himu lafoota bosonni jiran kana akka jechaa jiru kanatti akka inni jabaatee gadi bahee loluu godhe uummata kana bira immoo jabina inni siyaasa bilchina inni qabuu fi akkaataa inni itti dhiheenna uummata isaa itti dhihaatu qabannaa inni uummata itti qabateetu sadarkaa sana biraan gahe. Waraanni kun akka mootummaan gabroomsaan hantuun kun itti himutti yookaan ammoo akka inni itti barsiisutti waraana farra uummata kanaa waraana uummata kana saamu uummata kana ajjeesu uummata kanaaf wabii otoo hin taane diina uummata kanaan akkasitti gaafa uummata hubachiisan gaafa ammoo waraanni kun gadi bahee dhokata keessaa bahee kun fira kun diina otoo hin jedhin barsiisu maalummaa isaa itti himu dansaa inni qabu irraa nyaatee hamaa inni qabullee irraa nyaatee diqqaa fi guddaa inni kenneef irraa fuudhee galateeffatee gaafa inni akkasitti itti mul'atee itti maalummaa waraana kanaa agarsiisu uummanni kenna faana hiriire jechuudha waraana kana. Faana hiriire wanna qabuun jabeesse akaayii qabuuf cum'ee fi jechuudha. Shilingii qabu sabbata irraa hiikee kennee fi hidhachiisee jechuudha waraana kana. Uummanni kun haalli dammaqiinsa isaa yeroo muraasa keessatti yoo xiqqaate waggaa tokko asitti baatii 8 kan caalle keessatti jijjiiramni uummanni kun bira gahe jijjiiramni kun maalummaa waraana bilisummaa Oromoo hubachuu inni argisiise guddaadha jechuudha. Kanaaf haalli injifannoo argamee yoo gama ummataatiin laalle kaleessa ummata irraa fagaannee ummata sodaannee dhossaadhaan dubbisaa turre sana itti gadi baanee itti mul'achuun dansaa inni qaburraa nyaachuun irraa dhuguun sun injifannoo arganne jechuudha. Injifannoo akkamii maalummaa waraana kanaa itti garsiifne jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo wabii isaa ta'uun argee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaarii inni kennuuf jaalatee hamaa inni kennuuf ka jibbu akka hin taane itti garsiifne jechuudha. Gartee kanaaf kun injifannoo waraanni kun uummata isaatiif gadi bahee itti mul'achuutti argamsiise keessaa gama uummataatiin kana jechuudha. Gama diina lolee injifachuu sooshaal miidiyaa kana guutuurra deemuu jira jechuudha. Waan kijibaa an amma qindeessee hittaasa'u isin hubachiisu yookaan isinitti immoo osoo hin taane waan sooshaal miidiyaa kana irra jiru waan baatii 8 as gamanatti ta'e yookaan ammoo 2021 baatii ji'a 10ffaa irraa haga adda 2022 kana keessatti
wanni ta'e sooshaal miidiyaa kanarra jira jechuudha. Kana jedhee lakkaa'uun yookaan itti namatti himee nama hubachiisuun waan yeroo narraa fixuu miti. Injifannoon inni galmeesse gurguddaa ture jechuudha waraanni kun. Kaleessa yoo heeban keessatti maa turan adda ajjeen lolee diina ajjeesuuf jira jechuudha. Arda Baalee daangaa irratti lolee diina ajjeesuuf jira. Adabbaa irratti lola gurguddaa deemsisaa ture. Dodola irra lola gurguddaa deemsisaa ture. Aanola irra loluu jira jechuudha waraanni kun. Zuwaayii dugdaa irratti lolee diina booji'ee argisiisaa ture dhiheenna. Guyyaa akkasii gaafa akkanaa jechuun hin barbaachisu jechuudha. Warra waan ammoo akkas jechuun nan barbaachisneeftu jira. Fuuldura irra dubbachuu danda'a jechuudha. Argitee? Kanaaf injifannoo waraanni kun galmeesse fuula miidiyaa irra deemu jira. Fuula miidiyaa guutuu irra jira. Lolee booji'u jira. Sadarkaa itti kaabineen aanaa irraa gara godinaatti baqattee sodaattee taa'u jirtu bira jira waraanni kun cimee har'a jabaate. Gama injifannootiin lolee diina injifachuutiin tokko lama jennee guyyaa loloonni injifannoon galmaa'ee isinii lakkaa'uuf yookaan isin hubachiisuuf fuula miidiyaa irra wanni jiru sun waan waraanni kun galmeesse injifannoo inni irra jiru wanna qabatamaati jechuudha. Bifa kanaan yoo isinii ibse gaarii jedhama. Egaa naannoo zoonii kibba bahaa kana keessatti yeroo dhiyoo xumura bara 2021 fi jalqaba bara 2022 keessa abbootiin gadaa waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa galuu kottaa waan jedhullee kaasaa turan naannoo sanatti ammoo maqaa sakatta'insatiin illee yeroo uummata of cinee hiriirsanii gadi ba'an gaarreen cilaaloo kanatti bobba'anii fi aanota tokko irratti sochii hidhaa geggeessaa turantu ture. Kana faana waanni qabsoo karaa nagaa jedhullee achiin kan maddee namoonni afarsan burjaajii naannoo sanatti uumaa turaniiru. Mootummaanis waraana hedduu naannoo sanatti haalan beekamneen bobbaasuu eegalee ture. Kana walitti cuunfamee haalli kun maal fakkaataa dhiibbaan keessaaf alaa isinitti dhufaa turee fi akkamittiin akka irraa aantan dhaggeeffattoota keenyaaf kaasaa. Baay'ee gaarii. Gama karaa abbootii gadaatiin dhuma 2021 irraa jalqaba 2022tiin deemaa ture sirriidha turee jira. Haalli kun ammoo haala gartee waan fokkisiisaaf jibbisiisaa uummanni nu irraa laalee mootummaa kana waan kijibaa malee waan gaarii akka hin hojjenne mootummaa olola hin jirre afuufuu malee wanna jiru waan qabatama gadi hin finne ta'uu uummanni irraa waan saalfatee waan irraa jibbee waan irraa uummanni itti ture. Abbootiin gadaa gama karaa nagaatiin ka jedhan dubbachaa turanii waan ammoo kallattii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kanaa dubbisanii galchan yookaan ammoo karaa nagaa kana deebisan hin qaban. Ijoollee gandoota keessaa mandara irraa qara rakkisanii asii achi ari'an walii guuranii mandara keessaa tokko lamaan namni kun mormaadha nama jedhee uummanni beeku namni kun dhaaba kana morma jedhee beekan ka akka inni waraana bilisummaa Oromootti hin dabalamne hawaasni bal'aan beeku ijoollee tokko walii guuranii yeroo isaan heeban irra fiilmii hojjetaa turan ture jechuudha. Fiilmii sana gadi baasanii hojjechuun ammoo waraana bilisummaa Oromoo fudhatama argachiise malee hin laaffisne jechuudha. Akka mootummaan kun dadhabee ololaan yoo ta'e malee waraana kana cabsuu hin dandeenye hin hubatanii jechuudha. Akka mootummaan waraana kanatti deemee lolee injifachuu hin dandeenye hubataa turanii jechuudha. Akka waraana kana ammoo sobaan gowwoomsanii galchuun hin dandeenye hubataa turanii jechuudha. Gaafa ijoollee daa'imman mandararraa walitti guuranii isaan viidiyoo sobaa dalagan jechuudha. Aanaa irratti kun baay'ee ceera ta'ee uummanni itti kolfaa ture jechuudha. Jajjabaadhaa jedhee nu jabeessaa ture jechuudha achirraa ka'e. Waan mootummaan kun irra jiru arguu jirra. Isin jabaadhaa nuun jechaa ture jechuudha uummanni kun. Karaa abbootii gadaatiin wanni isaan milkaan hin jiru waan isaan dalagaa turan fiilmii sobaa, fiilmii hin fakkaanne, fiilmii uummanni kufaatii isaanii irratti hubatutu dalagamaa ture. Kan achiin bira dabarraa jechuudha. Waan fiilmii abbootiin gadaa waraana kana galchuuf irratti hojjechaa turan jedhamu. Garuu shirree achirratti xaxamaa ture. Waraanni kun yoo bifa kanaan hin galle. Kun amma waraana galee waraana karaa nagaatti amananii galanii warri hin galle diinaa. Isaan kana diinomsa wanni jedhamu tokko ture jechuudha. Haga guyyaa har'aattuu hinaasaama wanni kun. Diinomsu jechi jedhu kun hinaasaama. Har'a kibba bahaa keessatti haaraa ta'uu danda'a. Aanaa fi gandoota keessatti haasamaa jiru kana keessatti haaraa ta'uu danda'a. Nutti ammoo haaraa miti jechuudha. Mana gubuun irra amma hawaasa kana kibba bahaa keessa gubuu jiran hadda haaraa itti fakkaachuu danda'a uummata keenyatti. Nutti ammoo haaraa miti qabsaati. Kaleessa yoo xiqqaate 2019 irraa 2020 guutuu 21 guutuu manni uummataa gubataa ture abbootiin gadaa bifuma kanaa waraana kana diinomsuu ka jedhu irratti iyyaa turte jechuudha. Diinomsuu jechi jedhu kun
waan har'a bahee miti haara haallee miti jechuudha. Bifa kanaan uummata kana kibba bahaatti nu duulchisuuf yaaliin godhame guddaadha. Hin milkoofne ammoo diina warri gadaafe lolamuu qaban ka jedhuun nama gajaraaf eboo ulee harka kaanii bosona bobba'aa ture. Bosona bobba'ee bakka nuti jirru iddoo waraanni kun jiru gahuu otoo hin taane uummanni kun didee bahee daangaa bosonaatti marsanii yeroo irra dhaabbatan kanaan dura maxxansaa ture ani mataan kiyya jechuudha. Waan mootummaan uummata kana godhu jiru uummanni kun fedhii malee akka deemee daangaa bosonaa taa'aa oolee hojii isaa irraa hiikanii rakkisu jiran ifa godhaa ture jechuudha. Kun ammoo shira kallattii abbootii gadaatiin dalagamee eega abbaa gadaatti amananii hin galle isaan kun diina jecha jedhuun uummata kana qindeessanii nu lolchiisu yaalii kana ture hin fashalaahe jechuun illee hiikan arganne kufee hafe. Kana bira darbee yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo lolee diina ajjeesu ilma maqaa beekan gumaa abbaa sanaan fixadhu jedhanii yeroo dirqisiisan ture jechuudha. Abbootiin gadaa warri mootummaan kun daabboo cabsee fi ergatu warri mootummaan kun haraqee bitee fi ergatu abbaa gadaa sirrii otoo hin taane abbaa gadaa haraqeef daabboon bitanii ergan yeroon isaan akkasitti abbootii qabsaa'otaa maatii qabsaa'otaa yoo namni tokko irraa mootummaa irraa du'e gumaan kun ilma ebaluu beenna waan ta'eef ilma ebaluu abbaan sun gumaa sana fixachuu qaba jedhanii yeroon shirri bifa kanaa deemellee jira jechuudha. Haga har'aattis deemuu jira jechuudha. Inni kun ka milkaa'u ka galma gahuu miti jechuudha. Nuti ka baaneef abbaa faadha kennaaf otoo hin taane sabaaf baane saba bal'aaf loluu jirra abbaa faadha kenna kaleessa irraa dhalanne malee abbaa faati kenna uummata Oromoo bal'aa uummata Oromoo guutu dachii Oromiyaa guututu dachii teenna abbaa Oromoo faadha Oromoo guututu haadhaaf abbaa kenna jechuudha. Dhaabaaf dhaaba wallolee walajjeese biratti abbaan gadaa gaafa dhufee gumaa fixadhu jedhee nama tokko dubbisu gaafatama seeraaf seenaaf illee uf qopheessan itti himnee akeekkachiifne teenne ilaaluu jirra jechuudha. Dhaabatu dhaaba ajjeese ka du'ellee dhaaba tokkoof dhaabbachuuf du'e ka ajjeesellee dhaabaaf dhaabbatee yookaan uummata isaatiif dhaabbatee isa sana ajjeese jechuudha. Sirna dura dhaabbatan sirna loluu jirra warra sirna sana tinnisuuf dhaabuuf nu dura dhaabbatan ajjeefne sirna sanaaf warri dhaabbatu ammoo nu ajjeesuu danda'a gumaa isaanii baasuu danda'a. Miskiina ammoo jaarrolee qe'ee keessa rakkisanii gumaa kana fixadhaa jedhanii dhiibbaan akkasii godhamu ammoo inni kun yoo hadda haalli dhiphateyyuu yoo hadda rakkoon jiraateyyuu boru bal'inatti bahuuf jirra waan ta'eef gaafatama seenaaf seeraaf illee of qopheessa. Namni ammoo dhaaba lamaa walloleef gumaa isinii fixatullee hin jiru hin dheebotina jennee itti himuu jirra jechuudha. Gama shira abbootii gadaatiin wanni kibba bahaa kana keessatti deemaa ture waan fokkisaadha. Hundaafuu hin milkoofne hin milkaa'ullee jechuu baruufillee. Abbootiin keenya beeku sirriitti maaliif akka baane beekan maalirra akka jirrus beekanii jechuudha. Ofirraa ittisanii turan jechuudha. Dhaabaaf dhaaba wallolee biratti gumaan nu fixan nu jiru jedhanii abbootiin maatiin qabsaa'ota kibba bahaa keessa jiran yeroo namni tokko du'u gaafa gara gumaatiin abbaan gadaatti dhufu afaan keessa dhaanii ofirraa deebisuuf turanii jechuudha. Ofirraa deebisuuf jiranillee jechuudha. Nama akkasitti isaan burjaajeessanii itti taphatanillee miti jechuudha uummanni kun. Hin beekan bareechanii. Gaafa nu biraa baanu eessa akka deemne eenyuuf akka deemne beekanii jechuudha. Kanaaf wanni gama abbootii gadaatiin ta'aa ture as keessa baay'ee fokkisa waan akka nama jibbisiisu. Hundaafuu ammas taanaan borullee abbootiin gadaa maqaa gadaatiin uummata kana burjaajessu jiran maqaa gadaa maxxanfatanii mootummaa kana daabboodhaan ergamuu jiran borilleef taanis taanaan gaafatama seenaaf seeraaf akka qopheessan ammalleen irra deebi'ee himuu fi barbaadan. Har'as borulleen yoo taate gaafatama seenaaf seeraa jalaa hin bahanii jechuudha. Nuti kan loluu jirru sirna lolaa jirra. Ilma namaa ebaluutu nu akkas nu godha jennee gadoo dhuunfaa yookaan dhimma dhuunfaaf isa lolaan jirru beetta. Sirna loluu jirra mootummaa kana sirna nu loluu jirru kana dura nama dhaabbate in ajjeesu nu ajjeesuu jiran. Yoo gumaanuu nama ajjeesnerraa fixadhu jedhanii abbaa keenya rakkisan taate. Gumaa keenya ka du'e eenyu gaafatarre du'aa jirra nullee kufnee kuffisuu jirra bara yoo isa nu ajjeefneef nama diinaaf ergamee nu dura dhaabbate ajjeesnee gumaa fixadhu jedhee abbaan gadaa nama tokko ka gaafatu taate nu du'aa Oromoo gumaa keenya eenyu gaafata abbaan gadaa Oromooti. Abbaa gadaa Oromoo hundaati akkasi beenna abbaa gadaa jechuun abbaa nama hundaati abbaa Oromoo hundaati gumaa keenya ammoo eenyu gaafataniinis gaafii jechuudha. Deebii isaan deebisan hin beekuun. Kanaaf gama abbootii gadaatiin haalli deemaa ture kana fakkaata waan uummata duulchisu uummanni duulaa ture san ammoo waraana bilisummaa Oromoo loluuf duulaan turre uummanni kun rakkatee dhaanamee dirqamee dhufee bosona daangaa oolee yaa'aa galaa ture ammaa faalli sun aga tokko qabbanaahee ture tasgabbaahee jira ispeeshaalii kallattii heeban irratti duulchisuun uummata kana baay'ee ture gaalamaa akka kanaa jechuudha. Cilaaloo akkasii
Ajjee shaallaa irratti akkasi dhiibaa turan uummata adaabbaa irratti akkasi iddootti waraanni kun lola inuma dhiibama bosona seenaa inuma jedhama uummanni ammoo diinummaadhaan akka keessa kaahan sana jilbiiffatee dhufee nu barbaade hin jiru. Jilbiiffatee dhufee bakka nu jirru sana gahee rasaasni itti dhuka'e hin jiru. Daangaa bosonaa oolee otoo asiin deemaniin asiin jalaa badaa otoo asiin deemaniin duubaan deebi'a bifa kanaan itti taphataa ture jechuudha. Kanaaf haalli ture gama uummata nurra duulchisu gama abbootiin gadaa shira hojjechuutiin waraana kana galchuuf akkas goone galchineef jechuutiin haalli deemaa ture kana fakkaata waraanni isaan ammoo abbaan gadaa dubbisee galche tokko illee hin jiru jechuudha. Ijoollee mandara keessaa waliin guuranii fiilmi hojjetaa turan kana eenyu quba qaba argaa ture hawaasni sirriitti nu caalaa gadi fageenyaan beekaa jechuudha. Ayyee mee gaaffii birootti dabarra waanuma kanaan wal fakkaatu. Naannoo zoonii kibba ba'aa kana keessatti keessaa'u maatii qabsaa'otaa dararuu hidhuu maqaa garaa garaa maxxansanii uummata rakkisuutu ture. Kanaan wal qabatee maatiidhuma keessan dabalatee maatii qabsaa'aa baay'ee mana hidhaatti akka dararaa turan gabaasaa turre. Haalli hamaan mootummaan yookaan murni bilchiginnaa kun uummata Oromoo zoonii kibba ba'aa irratti osoo raawwatu dirreen sun immoo dirree qabsaa'ota gameeyyii qabsoo bilisummaa Oromootiif ijoo ta'an oomishee warreen lolanii lolchiisanii seenaa kaa'atanii darban osoo qabu naannoo sana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ititee jaarmiyaa sirrii ta'e akka hin dhaabanneef warreen waraana kana balleessuuf ammoo mootummaa karaa nagaa jedhu jalatti uummata Oromoo naannichaa sammuu isaa naannessuuf carraaqqii godhantu jira. Kanaan wal qabsiistee maal jettate akka qabsaa naannoo sana hoogganaa jirutti? Kun maal si fakkaate uummanni naannoo kibba bahaa zoonii kibba bahaa kana keessa jiran ispeeshaalii lafoota waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'an keessatti hagaardhaalleen dararraa keessuma jiru jechuudha. Hidhamuu keessuma jiranii jechuudha. Hidhaatuma jiru ammayyuu. Hidhamaa jiranii ajjeefamu jechuudha. Garuu uummanni kun maaltu akka isaaf barbaachisu maaltu akka isaaf gootota hedduu dhabdee jirti jechuudha. Seenaa sana xureessuuf, seenaa sana haaluuf, seenaa sana deebi'ee hardhaa qabsaa'onni ijoolleen nuti umriin keenna ijoolleedha jechuudha. Nuti ijoollee dhaloota qubee kaleessa dhakaa darbatee har'a qawwee dhukaasuuf jiru. Ijoollee kaleessa wayyaanee irra dhakaa darbachaa turtettu har'a bilchiginnaa warra sirna nafxanyaa haaromsee Itoophiyaa bututtuu suphina jedhu loluu jiru jechuudha. Nu warra kaleessa dhakaa darbaa ture har'a qawwee dhukaasuuf jira. Warri ammoo har'a karaa nagaa haa jedhan kun maal akka isaan ta'an sammuun isaa akkamii isaanii akkamitti akka yaaduu fi nama akkamitti akka isaan haasanan hin beeku. Wanni anammoo akka addaatti har'a nama kanaaf uummata kanaaf dhaamulleen hin jiru jechuudha. Warra karaa nagaa haa jedhanii akka fakkeenyaatti Baqqalaa Garbaaf Jawaar naanna'uu jiru jechuudha biyyoota addunyaa kanarra deemu jiranii. Bakka deemu jiran kanatti ammoo gaafii akkamitti isaan irra ka'uu jira. Gaafii akkamii uummanni irra kaasaa jira. Uummata gaafataa dhufu ammoo deebii akkamii kennuu jiran. Uummanni kenna ammoo bakka kam jira isaan eessa jiran ka jedhu namuufuu ifaa jechuudha. Wanni dhaamuuf yoo jiraate uummata kanaaf wanni dhaamuuf yoo jiraate waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuu waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatanii mirga hiree murteeffannaa sana argachuu. Bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa afaan qawwee ujummoo qawwee keessaa yoo ta'e alatti karaa nagahaatiin wanni argamu hin jiru. Karaa nagahaatiin wanni argamu hin jiru jechuun afaanis otoo hin taane argaa turan jechuudha. Karaa nagahaatiin waa argaman otoo ta'e Jaal Daawud Ibsaan booji'amee mana hidhaan taa'u. Abdii Raggaasaan booji'amee awwaalamee mana hidhaa keessan taa'u. Gammachuu Ayyaanaan akka kana hin dararamu jechuudha. Jawaar mataan isaa mana hidhaa keessatti waggaa lama taa'u. Baqqalaa Garbaan akka kana waggaa lama mana hidhaa keessan taa'u karaan nagaa furmaata taa'u otoo ture. Karaan nagaa furmaata taa'u otoo ta'e jaallan kaleessa Jaal Daawud Ibsaa waliin dirree eektiraa irraa dhufanii galan booji'amanii hin badan ture. Karaan nagaa furmaata otoo taate kaan ajjeesanii kaan hidhanii hin facaatu ture ijoolleen sun otoo karaan nagaa furmaata argata ta'e. Karaan nagaa furmaata qaba otoo ta'e kun hin ta'u ture. Otoo kun ta'ee jiru otoo har'ayyuu namni hidhamaaru otoo har'ayyuu namni ajjeefamu otoo har'ayyuu Oromoon rakkoo keessa jiru deebanii karaa nagaa jedhanii haasa'uun isaanuu akkam jiran sammuun isaanii iyyuu fayyaa jira ka jedhu iyyuu uf nagaafachiisa deebi'an. Kanaaf uummanni keenya karaan nagaa otoo furmaata argate gaafa kaleessa Daawud waraana sana waliin Finfinnee galu karaan nagaa dhugaa ta'ee mul'ata jechuudha. Gaafa sana dhugoomee Oromoon mirga hiree isaa karaa nagaatiin murteeffate dhiigni dhangala'u kun hafa ture otoo dhugaa taate booji'amanii hin badanii jechuu jaallan sun.
awwaalamanii sagalee isaanii dhokatu jechuu otoo karaan nagahaa furmaata argate. Maraaraa Guddinaa umrii isaa guutuu impaayera Itoophiyaa keessatti hin du'u ture. Umrii isaa guutuu sammuun isaa achi keessa hin nagaa furmaan inni argatu hin jiru. Karaan nagaa furmaata kan arganne argaa jirtu argitanii jirtanilleedha. Haga kanayyuu ammoo otoo waraanni bilisummaa Oromoo hagas gaafa kana citee bosonatti hafuu baate otoo citee waraanni kun bosonatti hafee rakkoo kana dhandhame gaafa shane jedhanii itti moggaasanii wayaa kenna yoo xiqqaate wayaa kenna limmeedhaan hodhnee bakka hodhinu dadhabne kophee kenna ibiddaan walitti gumnee bakka gumnee uffannu dadhabne haala sana cufa dabarsinee baradha warruma kaleessa akkasitti shane jedheen warrabseetu warra gaafa duuba deebee of laalu dogongorree turre jedhee jilbiiffatee hadha jabeessee waraana kana sadarkaa kanarraan ga'e beekta. Hadhallee namni ammoo kun itti mul'achuu dhabe isa kana duuba deebee laaluu dadhabee karaa nagahaa malee jedhee dubbatoo jiraate sammuun isaa fayyaa miti. Sammuun isaa sirrii miti jedha malee nama sirrii jiru nama sammuun fayyaattu nagaatti amanna karaa nagahaa malee qawween furmaatan fidu jedhee haasaa jedhee nama nuwan. Dhaamsaan uummata keenyaaf qabu yoo jiraate uummata kanaaf qabu yoo jiraate uummanni kun qawweef qawwee qofa. Qawweedhaan cabe qawweedhaan ka'a jechuun uummanni kun. Qawweetu cabse kalees. Seenaa cufa yoo dubbisnu uummanni kacabeen qawweedhaan bilisoome ammoo deebi'e. Qawwee lafa keennee bilisoomnan kun abjuu tasaati abjuu namni hin abjonne an ummata keenya waan nagaha jedhee namni bubbisaa deemu kana bubbee bubbifamu kana hin laalina waraana kana cina dhaabbadhaa jabeessaa bilisummaa keessanii walabummaa keessan gonfadhaa. Nuti akka waraan bilisummaa Oromoo wanni isinirraa barbaadnu hin jiru jechuu ummata kanarra. Wanni an akka dhuunfattu ummata kanarraa barbaadu hin jiru. Wanni an ummata kanarraa barbaadu tokko naa godhaa jedhee waan akkasii naa kennaa jedhee akka nama dhuunfaatti isarraa gaafadhu hin jiru. Ammeenya isa deemu hubatee waraana kana cinaa dhaabbatee bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa sana argachuu qaba. Argachuutu isaaf furmaata jechuudha. Nu ammoo lubbuu keenya qaalii kennineefi lolu jirra. Wanni nurraa barbaadan lubbuu keenya kenninee jirra. Wanna biraa an kennuuf hin jiru akka kiyyatti. Lubbuu kenneefii jira uummata Oromootifan. Wanna biraa narraa barbaadamu hin jiru beekta. Lubbuu kiyya kenneefii jira gaafa lubbuu tiyya an kennee si bilisoomsa abbaa feete filattee si bulchuu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni loluu jiru lolee si bilisoomsee dhiitee si bulchaadhaan jiru bar. Lolee si bilisoomsee dhiitee si bulchaa miti heeraaf seera kiyya sirra fe'aa miti bar waraanni bilisummaa Oromoo ka jedhu jiru sagantaa isaa irra ka jiru lolee bilisoomsee uummata kana mirga hiree isaa kennee fi abbaa inni barbaade filatee isa haa bulchuu jedhee qabsaa'u jira beektaa waraanni bilisummaa Oromoo. Anatu si hooggana si bulchee si dhiitee si bilisoomsee jedhaan jiru beekta. Kanaaf uummanni keenya waan inni hubachuu qabu yoo jiraate ka hubatee jira beeka uummanni keenya akka inni waa hubateeruuf akka uummanni keenya guddateeru waan sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru kanarra in hordofna jechuudha. Bosonayyuu yoo jiran yerooyyuu yoo hin qabaatin haga dandeenyetti haga sa'aatiin nu eeyyametti ilaalla arguu jirra jechuudha. Uummanni keenya bakka kaleessa sana hin jiru jechuudha. Warra kaleessa silaa bakka gaarii jiran waa hubatan waa nu hubachiisa jiran jedhantu iddoo itti dheenne jiraadha. Iddoo itti dheennetti mul'achuuf jira malee uummanni qulqulluun uummanni waan beekooti jettu waa hubatee jira waa beekee jira jechuudha. Kanaaf yaa uummata keenya qawwee bira dhaabbadha waraana keessan cimsa waan qabdan kennaa fi bilisummaaf walabummaan abadan inni qawween ala hin dhufa jedhanii abjoota yoo jiraate abjuu sobaati abjuu hin jirre waan hin argamne jechuudha. Kanaaf ani dhaamsi uummataaf qabu gama kanaan kanuma. Ayyee egaamee gaaffii gara xumuraatti geeffanneerra. Gaaffiin nu hafe keessaa tokko amma naannoo zoonii waraanaasin hooggantan kibba ba'aa keessatti torbee kana keessaa jimaata darbee eegalee wanni miidiyaa hawaasaarra deddeemu tokkotu jira sanaan wal qabatee waan hedduu namuu gamaa gamanaa kaasa. Akka jaarmiyaatti tarii waanni kun ololaaf yeroo hundumaa deebii laachaa deemuun waan hin baratamne ta'us qabsoo hidhannoo naannoo sanatti deebi'ee ija agarsiisaa jiru kana gufachiisuudhaaf waan deemamaa jirutu jira waan ta'eef sanarraa akka hawaasii waa hubatuuf isin affeerre tokko waan isin gaafachuu barbaanna. Kanaaf wanti deemaa jiru ajjeechaa jaalleewwanii wal qabatee naannoo sanatti akkamiin waraanni bilisummaa Oromoo wareegama jaalleewwanii ibsataa yoomis kan inni beeksisu ammoo waan amma ta'e irratti immoo maal jechuutu jira uummati maal beekuu qaba jettanii ibsitu. Galatoomi ani waa'ee kanarraa haasa'uufillee turre haasa'uullee fedhiin qabu ture kun ana qofa odoo hin taane akka dhaabaattis
akka dhaabaa qofatti odoo hin taane akka riphee lolaa nama riphee lolaa tokkootti namni injifannoo diinni galmeesse injifannoon irra galmaahe jedhee hin dubbannulleedha jechuudha. Wanni nu dubbisu yoo jiraate ummanni qulqulluun ummanni garaa isaa irraa onnee isaa irraa waraana kana bira dhaabbatu jiru waraana kana gargaaru jiru waraana olola warra akka harre seenuu danda'atu har'a wareegama jaallanii baanee akka dubbannu nu godhu. Wareegama jaallanii afaan kennaan baanee miidiyaa irratti haasa'uun ammoo wareegama lammaffaadha jechuudha. Wareegama lammaffaadha. Wareegama kenna diinaa himuun sooshaal miidiyaa irra baanee dubbachuun wareegama lammaffaadha jechuudha. An gaafa ati amma dubbattu kana irraa warri karaa keessaatiin na gaafachaa turan jira. Warri itti himaa ture jira dhugaa jirtu kanaan jechuudha. Yoo himuun barbaachisa taate karaa keessaatiin na haa qunnamanii itti hima jechaa ture. Akka hooggana dirree sana irra jiruutti dhugaan jirtu kana jedhee itti hima. Kuniyyuu ammoo burjaajii fi shiniimu jenna. Injifannoon irra galmaa'eetiin kana jedhee naasahu jechuudha. Itti himuun hin barbaachisu. Eenyuyyuu hin himamulleedha jechuudha. Kanaaf wareegama lammaffaa warri nu kaffalchiise kaan warra diinni ijaare diinni iyyisiisu jiru. Kaan ammoo warra diinni ijaare kana faana warra otoo waan hubanne iyyantu wareegama lammaffaa nu kaffalchiisee wareegama kenna himuu jirra dubbachuu jirra jechuudha. Jaal Kamaal Heebboo Ustaaz Kamaal Heebboo namni akka kenna itti aanu hin jiru. Namni akka waraana bilisummaa Oromoo isa itti aanu hin jiru. Namni akka waraana bilisummaa Oromoo isa jaalatu hin jiru. Namni akka waraana bilisummaa Oromoo yoo bakka sanaa inni kufe isa hir'isu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Waan ufumaa namni daabboo kuufee amma miidiyaa irraa iyyuu kanan laalinati. Eenyu hir'isa Kamaal? Na hir'isa beekta. Bakki Kamaal narraa hir'ate sun qaayi sun ana miidha. Qaayi sun na dhagahama beekta. Adda Oromoon ummanni kibba bahaa kun qaa Kamaal sibbane sana jaalsa baay'if eessaan sii cufnaa odoon taane qaa sana eessaan sibba bal'isnee waraana kana sirraa diignatu abjuu hirriba nama dhoowwee halkanii guyyaa iyyanii hirriba nu dhoowwu jiranii jechuudha. Isa hubachiisnee jirra karaa keessaati. Miidiyaa irra bahiinuu haasahii. Feesbuukii kan keetiin sararuma tokko illee yoo ta'e haala wareegama isaa nuu barreessi. Anammoo wanni baheesinii barreessuun jiru. Injifannoo lammaffaa ofirratti hin galmeessu. Wareegama lammaffaa hin wareegamuwanii. Wareegama lammaffaadha bahee an dubbachuuni. Diinni gaafa sana booji'ameef diinni gaafa sana dirree sanarra dhumatee reeffi isaanii guyyaa lammaffaaf bakka sanarra ka'e sun injifannoo irra galmaa'etti hin fakkaatu diinatti. So hin dubbadhu jedhee boohaa ture jechuu garaa kiyya. Garuu haalli ture jaalli lola gaafa aanaa shirkaa fi saguree walakkeessa irratti lolli ta'e sanarratti qabsoo isaa galmaan gahee jechuudha. Jaala kana qofa miti jaallan qabsoo gaafa sana galmaan gahan. Isa qofaa miti jechuudha. Namni qabsoo sanarra gaafas lola sanarra qabsoo sana galmaan gahan qamadahanii aarsaa kaffalan isa kana qofaa miti jechuudha. Jaal Kamaal qofaa miti jechuudha. Wareegama akkasii kana ammoo xureessanii wareegama akkasii kaffalame kana haalanii waraana kana duuba deebisuuf carraaqqiin gara diinaatii godhamu faana uummanni keenya kan hubanne sirbuun cal'isee iyyaa ooluun haamilee nu tuqanii jechuudha. Haamilee nu tuqe uummanni keenya. Haamilee nu tuqanii jechuudha uummata keenya. Haamileetu nu tuqame jechuudha. Kibba bahaa keessatti kaleessa gaafiin uummanni kun gaafataa ture waraanni maaf kibba bahaa keessa gadi hin dhaabbanne. Baatii 8-9 asitti kibba bahaa kan dhufeen zoonii biraarra ture. Zoonii biraa kanarratti warroonni naqunnaman turan gaafas jara namaaf achitti hin dhaabbanne waraanni kun maaf akkas nuun goone jettanii warri mataan dhukkubsaa turtan jirtu uummata keenya. Har'a gaafa waraanni kun jabaatee sadarkaa kana bira ga'e lollee wareegama keenya dirree irratti arguun injifannoo bara. Lolleeyyuu wareegamnee argamuun injifannoo. Bakka sanaayyuu dhukaasni ba'uun injifannoo guddaa sila akkasi gaafachaa turtan. Har'a immoo yeroo nuti jabaanne bakka takkaa miti bakka lamaa miti iddoo itti bosonni kibba bahaa Oromiyaa keessa jiru keessa baatii xiqqatti waraanni kun haga sana guddatee diina taa'ee dhaabbii dhoggee jiru keessatti ammoo waraana kan akkamiin cabsina jedhamee ajandaa bocame fana yeroo isin sirbitan haamilee nu tuqanii jechuudha. Ustaaz Kamaal Heebboo arda isin baatanii wareegamuu isa afaan kiyyaan miidiyaa irra na haasofsiistan kana gaafa sana wareegama isaa dhoksuuf diinni wareegama isaa argee nutti hin gammadin jechuuf jaallan guyyaa guutuu lolarra oolte sa'aatii 9 haga sa'aatii 1 lolarra turanii isa awwaaluuf baasanii awwaala sana midhaasanii akka diinni hin argine godhuuf yoo xiqqaate haga halkan keessa sa'aatii 7 olii waraanni kun ifaa jeerra ture jechuudha. Rabbiin maal isiniin jedha uummata kana?
maal isiniin jedha rabbi jala deemtanii rabbi jala teettanii waan hubatamuu qabu maan an gaafanne maan attiin nan bilbil miidiyaan rabbaate maa iyyitu miidiyaan rabbaate maa diina faana sirbitu hoogganni naannoo sanii bilbila isaa nuu kenna waan akkasiitu dubbatamaa jira adda baafanne maaf hin jenne waan nama ajaa'ibu waan nama dhibu har'a yoo viidiyoo suuraa poolisoota gaafa sana boojinee maxxansine bifa fuula isaanii kalarii jijjiirtanii inni isa kana jettanii dubbattan ceerri haga kana caale hin jiru jechuudha. Nu ceersitanii jechuudha. Dhugaa isinitti himaan. Ceera guddaadha jechuudha. Mataa gadi nu qabdan hamilee nu cabsitanii jechuudha. Gaafa suurri viidiyoo diinaa dhufee kalariin jijjiirame inni kana jedhamu akka ajandaa diinni bocee maa nu banne. Haga ammaa sa'aatii kanaatti namni nu banne jira. Namni mee addanuu haa baasuu isa nuu dubbisaa jedhu jira jechuudha. Maal waan ta'u jirurraa addan baafattu ati ilaalte mul'ataa jira bar viidiyoo diinaa barbaasanii isa jechuun jiranii bar jaala wareegama isaa baasnee awwaallee bakka itti goonee biraa deemnee reeffi isaa galee dalloo maalii jira jechuun jiranii bar galee maatii isaa bira jira jechuun jiranii bar wareegamni isaa achi galeera jedhamu jira bar viidiyoo yeroo harka isaa duubatti hidhanii rasaasaan nama jahatu rasaasaan rashane jedhamu faatu dubbatamaa ture bar maan baasne ree viidiyoo sana warri sun maaf hin baasne viidiyoo sana kijiba haga kanaattu deemu jira bar kijiba haga kanaa jiru eenyutu nu gaafat eenyutu bilbilee nu gaafat Aishaa Goobanaa kaleessa boo'ee gaafasnu gadda akkanaattu nu jira jennee hubachiifanne jira ummanni kun ummata keenna otoo wanna qabatamaa hagasii argitu otoo haala akkasitti diinni deemaa jiruun akka ajandaa diinni bocee otoo argitu wanni isin taatan mataanu cabse rabbii jala deemtanii wareegama jaalkamaal heebboo xureessitan lammaffaa Kamaal heebboo waan amantaa musliima ta'eef ajjeesanii jettan waan arsii ta'eef du'ee jettan ana amantaa kiyyan beeka eenyuyyuu fakkeessaa fi miti bar waggaa waggatti gaafa iida kabajinu suurri kiyya ka sooshaal miidiyaa irra hin jirre hin jiru fakkeessaaf maxxansaan turre bar gaafasiyyuu akka diinni ummata kana karaa amantaatiin dhaaba kana jibbisiisuuf yaalii cimaatti godhaa ture beenna beektaanu addi bilisummaa Oromoo amantaa kamuu maxxanfatu kamiyyuu ammoo hin jibbu kabajaan amantaa kamiifuu godhama dhaaba keessatti namni kamuu amantaa isa kaleessa mana isaatti qabu as keessatti hin qaba hin geggeeffata namni isa dhoowwu hin jiru fakkeessiif nu argaa fi miti ka maxxansaa turre suura sana beekta argaa turtan ture suurri miidiyaa kana guutuurra jira suura miidiyaa irra jiru kiyya otoon taane waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hunda yoo inni hiriiree saffaa guutee salaatu argaa turtan jedhan maaliif kun ajandaa diinni boceen sirbuun ajandaa diinni boce faana deemuun kun haga yoomiitiif ta'a haga yoomii akkasi deema haga yoomii shakkii qabsoo dirree keessatti haga yoomii shakkii dirree keessaa kanaan ummanni kun mataa wal dhukkubsaa oola bira darbee nu dirree jirru jiruuf jireenya keenya dhiisnee rakkoo keessa jirru dhiphisuun haga yoomiitiin gaafii guddaa jechuudha. Haga yoomii akkasin akkasin dhiphattan haga yoomii isin akkasin nu dhiphistan an hin beeku. Waan Kamaal heebboo irratti rabbiin olaane rabbiin guddaan irraa isin gaafataa jechuudha. Warri hadda reeffa isaa boqonnaa dhoowwitanii nu'uu inni irraa kufee qaanu baname madaa keenya tuttuxxanii boqonnaa nu dhooggitan rabbiin tokkichi gatii keessan isinii kaffala jechuudha. Gatii keessan ammallee rabbi isinii hin dhabinii jechuudha. Gatii Kamaal heebboo irratti isin taphattan reeffa Kamaal heebboo isin irra dhiichiftanii diina irraa dhiichisiisuu jirtan kun rabbiin tokkocha ta'e gatii kana isinii hin dhabu jechuudha. Gatii kana isinii hin dhabinan waan biraan jedhu jechuudha. Wanni addaa wanni isinii dhiheessee isin itti amantan injiraatin yoo barbaade Kamaal heebboo lolarra wareegame lolee wareegame nafiraa wareegame hoggana isaatiin dirree sanaan jiraachuu miti otoo dirree biraa jiraadhe otoo bakka biraa battala biraa jiraadhe otoo godina biraa keessa jiraadhe godina lolli sun itti ta'eyyuu jiraachuu baadhe wanna Kamaal keessa jiru guyyaaf daqiiqaan quba qaba jechuudha. Warri adda miidiyaa kanarra bahee iyyaa jiru akka wadala harree barootu jiru kun warra Kamaal eessa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo eessa akka jiruu fi maalirra akka inni jiru maal keessa akka inni oolu hin beeknetu iyyaa jira jechuudha. Warra eessa jirraa keenya quba hin qabnetu iyyaa jira jechuudha. Warri eessa akka jirru quba qabu akkasi boo'u jira miidiyaa gubba'ee. Warri maal keessa akka nu jirru quba qabu boo'aa jira. Maal uffatanii bulan maal nyaatanii bulan warri jedhu ka'imimmaan boo'u jiru sana beekta. Inni hadda achirraa baroodu jiru kun ayyallaallattu warra karaa sirbi oo'e sirbantu akkasitti iyyuu jira ammallee boo'aa jiran warri waan nu keessa jirru quba qaban. Akkam goonee isin amansiifnam. Wareegama Kamaalii dhaqee baasaa ree isinii boolla isa baasee isinii fida ummata kana abbaa faadha isaanii rakkisuu fi miree rakkisaa ka argattanam sirbaa diina waliin waan biraan jiru diina gammachiistanii diinni nurra gammade wanni fidu ammoo hin jiru diin waan nurra argatu tokkolleen hin jiru
wanni nu laaffisullee hin jiru wanni nu badhu deebisullee hin jiru olola yoo taate ololaaf bakka hin qabnu ololli kaleessas ture ardhas hin jira olola bakka nama kennu miti ololli warra duuba deebisuu miti waraana bilisummaa Oromoo ammoo kanaaf warri ta'e jettanii itti yaaddanii sirbaa turtan gatii keessan rabbi isiniin dhabin akka jalqaba jedhe sana jechuudha warri ta'e jettanii reeffa isaa gumaa isaa garballeessuuf wareegama jaalaa ajjeefame jedhaa sirbaa turtan sun gatii keessan rabbi biraan dhabina warri ammoo otoon hubanne otoon beekin warruma mootummaan ergee sirbu faana sirbaa turtan jarana rabbi sodaadha rabbii isin uume rabbii tokkocha salaattaniif sana sodaadha jaalli shaahideedha kukuffisee kufe guyyaa san baasnee harka kennaan bakka sunii awwaalanne iddoo kenne sanatti quufuu dadhabnee eega achii deemne lammaffaayyuu achi deebinee baafannee awwaalan adda abbaa faati kenna firoottan kenna deeggartoonni kenna onneen gubatu bora awwaala isaanii arguu danda'a yoo nu duuneyyuu dhalootaaf himnee dabarre dhaloota qabsiifnee mallattootti goonee bira darbinee jirra godaannisa ummanni kenna qabaaf akkas godhuu jira kadirree irratti waraabessi nyaate meeqatu jira jaallan kenna kabaafannee awwaalanne dhiisi wareegamne hin jennu barnuti gaafa diinni wareegama kenna alarratti hin argin wareegama lammaffaa nu kaffalchiisan jalqabaan jedhu wareegama akkasitti nu dhoffannee akka nun argineef awwaalanne ifan nu dubbistanii jechuudha kanaaf gama ustaaz Kamaal Heebboo jaal Kamaaliitiin rabbi jannatul firdoos isaaf haa hiruu waan jedhu waan biraa hin qabu Kamaal dirree kanarraa waa hirbise dirree kana qaaha itti bane jaallan tana cufa irraa gaaddisatu irraa ka'e jechuudha gaaddisatu irraa mulqame Kamaal jechuun gaaddisa waraana kanaati gorsa waraana kanaati abbaa naamusa waraana kanaati namni kun naamusa isaa irraa waa hedduu barata waraanni kun jaallan bar waraana wareegameef hin boohani himimmaan boohaa fi turree bar kaadhaati xurumbaa afuuftuu miti qilleensa kanarra baate bakka jirru iyyuu kan beenu kanaafi warri irra deebi'ee ammallee warri shiira kan kalaqxanii ta'ema jettanii waraana kana diiguuf yaalii akkasii gootan gatii keessa rabbi isinii haa kaffalu warri ammoo tolaan burjaajaa turtan haalli jiru kana fakkaata gama biraatiin waraana bilisummaa Oromoo bifa kanaan cabsina jedhee warri sirbaa jirtaniif sirbuufati achillee jirtan wallaahi wabillaahi rabbitti isinii kakadhe waraana kana daqiiqaaf sekendiif duuba deebisu sadarkaa inni irra jirurraa duuba deebisuu miti maayikiroo sekendiif sochoosuun akka hin danda'amne cimsitanii beekuuf hubachuu qabduu isiniin jedha waraanni kun xiiqeffatee jabaatee bakka inni itti wareegame maaliif akka inni wareegame yoo xiqqaate bar ergasii lola lama jajjabaa lole achirra waraanni kun lola ciccimaa lama lole lola guyyaa 12 fi lola guyyaa 18 lola ciccimaa lola jajjaba wareegama nama kaffalchiisuu lole dachaan baasaa ture gumaasa dachaan baasuu jira hardhalle dachaan baasuu jira jechuudha ammas borulle yoo ta'e bakka inni itti wareegame isa qofa miti jaallan nurraa kufan imaanaa isaan nurra gatanii deeman ba'aa isaan nurra dhiisanii deemaniif ololli nun laaffisu an akka jaalsa baay'ifit kibba bahaa dhaladhee kibbuma bahaatti ammoo wareegama qulqulluu ittiin shakkanii sabaayif qorachuun nahaa laaffisu haamilee nahaa tuqu malee imaanaan jaallan narra dhiisan akka haamileen hin cabne na godha jechuudha na jabeessaa jechuudha deebi'ee uf komadhaan iyyuu gaafa aaree ummata kanaaf maaf qabsaahan jedhu iyyuu imaanaa jaallan narra dhiisan sun akkam jedhee uf ilaala jechuudha bocni bocame kun ka ummata qulqulluu irraa maddee osoo hin taane ka warra mootummaan daabboo kennee fi erguu jiru ta'uu ufitti himaa jechuu deebi'ee aaree ka'ee wanna ta'e kana deebi'ee ufitti himee uf jabeessa ammas hin jajjabaannaa kanarra cimnee argamna gumaa jaallan kennaa dachaan baafna kibba baha Oromiyaa maqaa kaleessaa sana itti goona maqaa kaleessa sana itti deebisna jechuudha akka kaleessa sanatti dhaabbatee jabaatee waraanni kun lolee argite yoo xiqqaatee bar baatii 8-9 asii cibraa 3 horate waraanni kun waan akka dibbeedhaan tuuddi wanni qilleensa irra baatee kijibdu kanaa miti beekta dheebotanii beelahanii daa'ima isaa afaan qabanii daa'imman isaa afaan qabanii warri adda miidiyaa kanarra gangalatanii boohu jiran akkasii nu cabsuuf yaaluu jirtan kana hubatanii boohaa jiran kun beelahanii dheebotanii waraana kana hidhachiisanii jabeessanii bar sadarkaa kana biraan gahanii sadarkaa kana caalaa immoo jabeessuuf xiiqeffatanii hojjetaa jiran biyya keessaa falaan irratti hojjechuu jiranii jechuudha jabeessaa jiran jabaataa jira waraanni. Ayyee gaaffii keenya gara goolabaatti geessineerra mee gama tokkummaa uummata Oromoo akkasumas tokkummaa qabsoo Oromootiin wal qabsiistanii uummanni Oromoo haala hundumaa diddaa
qabsoo keessatti geggeessaa jiru hidhannoo tumsuu wal qabatee haalota tokko irratti waan gabaabaa nu jedhaati gaaffii keenya goolamnayye. Gama tokkummaa uummata Oromootiin inuyyuu yoo duubanna deebisuu baate dhimma wareegama Ustaaz Kamaal Hebboo biratti waan tokkummaa uummata Oromoo sharafu hedduutu ka'aa ture jechuudha. Wallaggatti ajjeese, Ebalutu ajjeese, Harargeetti achi keessa du'e, Arsiitu maanii ta'e, Jinnitu akkana ta'e, Rabbi sodaadhaa dhiiroo. Nuti kabaaneef uummata Oromootiif Oromiyaaf qabsaa'u jirra. Biyya walaba taate Oromiyaa tarree addunyaa dhaabuuf qabsoo godhu jirra. Uummata Oromoo qal'aaf lolaa jirra. Oromoo keessaa dhalanne, gandaaf hin dhalanne, ollaaf hin dhalanne, ollaan beeknu, gandan beeknu, nuka beeknu Oromiyaati. Odoo gandaaf lolla ta'e, odoo kutaaf lolla taate, maal gooti ijoolleen Arsii iddoo biraati? Maal gooti ijoolleen Shawaa ijoolleen giddu galeessa Arsii irra maaf loltee wareegamte? Ijoolleen Arsii maaliif Wallagga irra loltee wareegamte? Ijoolleen Harargee maaliif Boorana irra loltee wareegamte? Ijoolleen Gujii maaliif Arsii irra loltee wareegamte? Maaf wareegamu jiru? Jaallan godina biraa loltee kibba baa kana keessa wareegamaan turre lola gaafa 2021 keessa jaallan dirree irratti wareegamne gaafa lola kaambii eeban dhubboo lafa jedhamte. Kagaafa kibba bahaa dhufee yoo baay'ate torbee tokko anin turii lola nurratti irratti jaallan hin wareegamne dirree irratti uummanni kaasee nan waanne ijoollee san jaallan sun jaalli takka shamara Wallaggaati Arsiitu ajjeese maan jedhin Wallagga gaafas jaalli tokko Harargeen maatiin ajjeese nuun hin jedhin dirree gubbaa wareegamani bar wareegama sana baafachuu dadhabnee gangalannee baanee bar iddoo sanarra deemnee galle bosonatti. Baalarra cabsannee biraa deem achii baasee uummata Oromoo xawwaale beekta maanuun gaafatin gaafat sammuu keessa iddoonni jiru laala bakka jirru argitanii maafin gaafatin gaafatan Rabbi sodaadha shakkiin kaleessa yoo jiraate jira shakkii kaleessa sana har'a gaffiddanii nuun hin jeeqina shakkii kaleessaaf dhiisi nama kaleessa yakka sana hojjete gaafadhu bakka barbaadde nun jeeqin har'a ammoo gadi dhufte asitti shakkiin kaleessa isin achi waliin bukeessan achi waliin jeeqan sun ka diinni ajandaa godhe uummata kana gargar dhiibu sun kaleessa jechuudha. Inni harda qabsoo qulqulluu godhu jirra. Waan kaleessa warri qabsoo gane dalageef har'a ammoo as keessa shakkii uumanii qabsaa'ota xureessuun ta'uun qabu beekuu qabdan kana hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana hubachuun hamballee nurraa eegama jechuudha. Tokkummaan uummata Oromoof tokkummaan jaallan kana akka hin sharafamne dura dhaabbannee laphee keenya kenninaaf jechuudha. Adda keenya kenninaaf jechuudha tokkummaa uummata Oromoo kan sharafamu. Tokkummaa jaallan keenya kan sharafamuuf adda keenya kenninee fi itti wareegamnee dabarraa jechuudha. Tokkummaan jaallan kanaa hin sharafamu, tokkummaan qabsaa'otaa hin sharafamu, tokkummaan uummata bal'aa hin sharafamu jennee adda keenya kennuuf jira. Magarsaa bariifamaa gammoojjii Shinnigaa keessa iddoo tokko wareegaman odoo gandaaf qabsaa'anii odoo amantaaf qabsaa'anii maaf iddoo tokko dhumatan gaafas maaf amantaa wal qoodanii hin deem maaf kutaadhaan wal qoodanii wal biraa yaa'in gaafas irbuu akkasii qabnaa bar irbuu haga sanaatu nu bira jira bar amaanaa hagasii qabnaa bar ofirraa nu dhaloonni kun warra isaan sana yaadataa qabsaa'uu bar nu warra waan gantoonni hojjetan sana yaadataa qabsaa'uu miti nu waan gantoonni kaleessa hojjetanii bahan sun gaafa carraan nu dubbise dubbanna har'a ammoo qabsoo qulqulluu godhu jirra waan qabsaa'onni qulqulluun dalagan sana yaadataa hojjechuu jirra qabsaa'uu jirra jechuudha. Kanaaf gama tokkummaa uummata Oromootiin qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dafni jiru qabsoo bilisummaa Oromoo keessa shirri jiru qabsoo bilisummaa Oromoo keessa wal qooddaan jiru hin jiru jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhimma amantaa wal dhiibuun jiru tokko illee hin jiru kana miidiyaan kun guutuun argaa jirtan miidiyaa kana gubbaarra waan ta'e oolu cufa quba qabdanii argaa jirtanii jechuu. Kanaaf gama amantaatiin illee yerootti akka salaannee hatta guyyaa jumaa keenya kabajinee salaannu sooma keenya waggaa waggaatti kabajinee soomnee dabarsuu jirra jechuudha argaa jirtan karaa amantiitiin yoo shirri isin dhufe yoo diigaan wayii isin dhufe amantaatu jibbama amantaa akkana godhama jedhe laala profaayila keenya jala deemaati nu dubbisaa bilbilaati isinitti himna dhugaa jiru jedhan isinin sobnu rabbi sodaaf dhugaa dubbanna dhugaaf manaa baanee bar dhugaadhaaf bosona kana jirra dhugaadhaaf rakkoo keessa jirra dhugaadhaaf rakkachuu jirra ufii rakkannee maatiin keenya bar bilisaan jiraataan jiran rakkachuu jiranii bar nu rakkanne har'a qabsoon nuti irra jirru addaa jechuu nuti qabsoofne maatiin keenya naafne qabsoo irra jiran manatti qabsoo irra jiran maatiin qabsaa'ota qabsoo jiru qabsoo addaa godhu jirraa bar naftanyaa waliin PP waliin qabsoo addaa godhu jirra Oppidoo waliin qabsoo addaati jirram kaleessa gaafa wayyaanee sana qabsaa'aa bahe qofatu dhufaasaa ture qabsaa'aa bahe qofatu rakkataa ture har'a ammoo qabsaa'aa bahee fi uummanni manatti hafellee qixa qabsoo godhu jirra qabsoo akkanaarra rabbi sodaanna dhugaa manaa baaneef sana sodaa namaa tokko illee hin qabnu jechuudha sodaa namaatiif akkas ta'e jedhanii wal sobanii bira darban sun hin jiru tokkummaan uummata kanaa tokkummaan jaallan tanaa jaallan irbuu Shinnigaa sana yaadachuu qaba jaallanis
ummanni bal'aanis dhallan gaafatan amantaaf kutaan waliin qoonu jedhanii iddoo tokko wareegaman sana yoo yaadanne gahaadha jechuudha. Isa kana yaadachuun gahaa dhimma tokkummaa uummata Oromoo irratti kanuma. Wallagga Arsii ajjeese Arsii Wallagga ajjeese Harargeen ebala akkas godhee ebala akkan ta'e biraa deema. Waan kaleessa gantoonni kalaqan waan gantoonni hojjetan waan warri har'a qabsoo irra hin jirre dalaganiin qabsaa'ota har'a qabsoo irra jiran himmiidhinaa nun dhiphisinaa nun rakkisinaa sammuu keenna hojii biraa nuun uuminaa sa'aatii amma isinitti haasofnu kana hojii otoo hojjanne isin tarkaanfachiifne bu'aa qabeessa ta'a ajandaa diinaatiin hojii nuun uuminaa jedhan. Ayyee jaal sabaayiif galgoo hoggana waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa waan waraanni bilisummaa Oromoo zoonicha keessatti keessa jiru tarkaanfilee milkiidhaa fi adeemsa siyaasaa dammaqiinsa uummataa naannoo sana jiru nuu kaasuu keessaniif akkasumas waan naannoo sana irratti burjaajii siyaasaan wal qabatee akka waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanatti gadi hin dhaabbanne olola gaggeeffamu olola wareegama miseensa waraana bilisummaa Oromoon wal qabatee taasifamaa ture irratti dhiyaachuudhaan waan uummata Oromootiif ni ta'a jettan baatanii dhaggeeffattootaaf daawwattoota Oromoo bal'aa waan geessaniif maqaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaan irra deebi'een guddoo galatoomaa siniin jedha. Anis galatoomii horii bulii ayyaanni bilisummaa wal nu agarsiisu siin jedha maqaa qabsaa'ota zoonii kibba baha Oromiyaa jedhan hundaan galanni kan ka'e bilisummaa walabummaa Oromiyaa haa ta'u jedha horii bulii fayyaa ta'e. Ayyee galatoomii adda argadhu.